tani sentani markada taqwa duftani seftani keessummoonni keenya nyaadhaatiin nu dhugaa nyaanni aadaas jira kan isin feetani adda ajajachuun bar mirga keessani adda ajajachuun bar mirga keessani alhamdulillah wa hunda niqamna waan keessummaa keenya rabbirraa wadamna waan keessummaa keenya rabbirraa nudamna duraan ol kaayyanni rabbi nu beessise haadha gaarii qabnaa isin nu guddise haadha gaarii qabnaa isin nu guddise dadhaa fi itittuu yoo feetan shaayii fi buna dammaa fi marqillee waa hedduudha qabna qaawwaxii fi xibsi ammallee foon diimaa nyaata aadaa oromoo kan kana taasise qabeenyaaf gabbina yaa keessummaa keenyaa hundumaa ni qabna yaa keessummaa keenyaa hundumaa ni qabna bunnillee danfaa jira dhugaatiin qophaa'ee jalqabni aanani sumayya ol bahee hundumaa kenni sumayya ol bahee hundumaa kenni warra isa fedhuuf gara qophii ka'uuf warra isa fedhuuf gara qophii ka'uuf tokkoon isinii himaa na caqaftuu laata tokkoon isinii himaa na caqaftuu laata ahiyaa mi'aasaa ahi jaalalasaa seeqaansi simatee jaalalaan barsiisa doofummaa balleessee beekumsaan qaroomsa doofummaa balleessee beekumsaan qaroomsa ammas ni dubbataa jechoota mi'aawwaa kottaa baraa jechuun ofitti siyaama kottaa baraa jechuun ofitti siyaama ustaaz mu'aazamiin haasawee hin fixu seenaasaa rabbiin haa qooduu fi jannatal firdoosin keessaa jiraata ربنا قدو في جنة الفردوس كيسا جزازا يا برتا علمي مركز تقوى عبد الله جدما حاشقين مادا كان دبرني بغنا غامبوف تقرؤون قرآنا كان دبرني بغنا غامبوف تقرؤون قرآنا عبد الله كو قالي congratulation جنة غمچو کے مرا ولمان قدني غمچو کے مرا ولمان قدني مرسال ميساني قراتي باسوني حافظة ودكايون كو اني قداني حافظة ودكايون كو اني قداني ربين سيفها كنو تعالى وهندرا إني سبدامنان هنقون سجرا إني سبدامنان هنقون سجرا واي قرآن الرا واحد دبتا مركتني تقوى لا تقوم سنيهما قرنا قبايا جماع بلوما قرنا قبايا جماع بلوما يا قرآن ربي كلام ربي جا إفاه الرافي برو كنا ربي توكجا إفاه الرافي برو كنا ربي توكجا قطع كراغاري غرا قرآن ربي يا قرآن ربي تعالى حندا أولي ما تسين درقما قرآن الكريم كان انجديرني حنق زلالمي كان انجديرني حنق زلالمي نمني سكرا دوغاني تجتي إنهن كسارو تقما ملكائي إنهن كسارو تقما ملكائي يا سامنا قلبي داوتي آلما قرآن فديسني بركرا كان كينيا قرآن فديمني بركرا كان كينيا Hanjala deddeemnu hanga jiruu teenya quraanaa fadeemni bar lubbuutan teenya quraanaa fadeemni bar lubbuutan teenya quraanni ifaadhaa kottaani ibsanna quraani dawaadhaa kottaani wannaa namna jabaannee barannee ummata barsiimna jabaannee barannee ummata barsiimna walaloo koo fixee asumattan dhiisa yoon badii qabaadhee hundaayyuu nan kiisa هنيئا جنيه وربرات ربي قرآن قلبي تزقبي كم برسيف تأوبين ميكاتو بهيسي برا شيطان انت بچاجرا بهيا تكتوك الرا غهبياتي كاسرام في دي ربي نتيكني ولا لما دنفودني أكا نراتي هنكفني أكا بروحي ميدمن dalagadhaaf mana baatee dalawaa rabba taate danga rabbii yoo eeggatte wallahi dhuga milkoofte harka bitaan dalagataa mirganii kaddamtanii osoo qaraatu qur'aana yoo si'amtu madaamini qalbiin kan kee narras hin cabin abshir kan kee jannata jazaan Kuya dalagaaf dhaabbataa halkaniin gursaa bultaa jabaadhu jaazan jannata waan ifajjee ammaa Quraanatu sakaara koo falakahee tokko tokkoon itti mul'aan jiruun tola quraanaan jiraachuun falaam Gaafa namni wal dadhabee wal ajjeesu wal gad qabee dhogge quraanni dhaqqabee lafa mataasaa ol qabee Innumatu kan kee rajin sinol bahee ifee fajin kadorgomaa homaan qabne hin jiru barbaanne dhabnen Angumanu si kaaranuun dabala kan kee jaalalli ka hifatee dhiisen garree suusi ganamaaf golgollim. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya har'a oduu haaraa qabadhee isiniif dhiyaadhe an kan isiniif dabarsu obsaa jireenyaatti hanga dhuma sagantaa keenyaatti qalbiidhaan faana bu'aan affeerraa keenya.
godina Imo aanaa markaza Ridwaan keessatti barnoonni amantaa muslimaa haala gaariin akka baratamaa jiru itti gaafatamaan markaza Ridwaan Ustaaz Haaruun Zaakir nuuf dabarsaniitii jiru. Godina Imo aanaa markazaa kana keessatti obsaa fi tasgabbiidhaan barattoonni hedduun quraana isaanii akka katamanii jiran dubbatan. Egaan barattoonni kunis ustaaza isaaniitiif walaloo gabaabduu gara sooshaal miidiyaa hawaasa uummata bal'aatiin maxxansanii akkana jedhan. Walaloo isaanii dhaggeeffannee walitti adeemnu hangasitti sochii gaara. Ustaaza koo qaalii abbaa koo lammataa jazaa kan kee rabbiin haa godhu jannataa urjii keessaa ifee kan mul'atu jiinii hedduu galatoomaa yaa ustaaza jiinii adiidhaaf gurraacha bifaan adda baasee simtu nu barsiisee dukkanaa nu baase du'a malee jiru kan dhufeen dabarree quraana qofaa miti kan sinirraa barree adaba jireenyaa simbira agarree wallaaluma keenyaaf kan nuu taane jaamaa aliif irraa kaasee hanga aliif laamaa simtu nu barsiise nasiyaanuuf dhaama ilmi siniif kennee rabbiin sin milkeesse halkanii fi guyyaa waa'ee keessan barreessee dubbadhee hin fidu yoon hangam odeessee osoo margi lafaa daftara ta'ee mukti dachee kanaas qalama ta'ee guutuun addunyaa barreessuuf wal ga'ee galataa ulamaa hin galchu danda'ee. Kana jedhanii dubbachuun diinaa garaa kan bobeessan yoo ta'u firri hedduun itti gammannee jira jechuun dubbatan. Oduu dabalata. Maammadoon tokko biyya tokkokkii jedhamu irraa ka'ee gara magaalaa gudditti Imo seenuudhaan dhukaasa maqaan isaa Aadii jedhamu sumayyootatti darbuun isaa dhaga'ame. Haa ta'u malee itti gaafatamtuu markaza Ridwaan kan taate aadde Shoortaan meeshaa maqaan isaa Aadimenii jedhamu mataa keessa rukutuun achi buutee isaa dhabamsiifteetii jirti. Egaa aadde Shoortaan eeruu guyyaa kaleessaa nuuf kenniteen akkana jetteem. Maammadoon kun kan dhufe halkan keessaa sa'aatii tokko walakkaa akka Dubaayitti yoo ta'u akka Itoophiyaatti sa'aatii 7 walakkaatti erga ustaazni ba'aniiti jettee dubbatteem. Kanarraan kan ka'e barattoonni garee kanaa tokkummaan hidhannee diina keenya ofirraa loluu qabna kan jedhan guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaa isaaniitiif kennaniiti jiru. Gama biraatiin mana maree dhimmoota garee Imo keessatti barattoonni walitti qabamuun marii guyyaa kaleessaa taasisaniif jechaa fi gochi namaa of booda nu deebisuu hin qabu kan duraa caallee argamuu qabna jechuun yaada isaanii nuuf dabarsaniiti jiru. Yaada kanarratti itti dabaluun xiinxalaa siyaasa markaza Imo kan ta'e obsaan jireenyaa gaalli inuma deemaa sareen inuma dutti kan jedhee dubbate ijoo dubbii ta'eeti jira. Kana jechuun ergamaan rabbiitu alayhi salaatu wassalaam jechaa fi gocha namaarraa bilisa hin baane garuu jechaaf gocha namaa tokkoof dhugaarraa booda isaan hin deebifne jechuun kan dubbate yoo ta'u nutis kan duraa caallee argamuu qabna jechuun nuuf dabarseeti jira. Dhaamsa dabalata. Namni maqaa hedduu isinitti baaseef hin owwaatinaa maqaan keessan Maammadoo fi Faatee osoo hin taane sumayyootaa fi bilaalota jechuun dubbatee jira. Bakki isin jirtanuu fi akki isinitti jirtan seenaa qabeessa malee seenaa dhabeessa miti warreen seenaa balleessuu malee seenaa galmeessuu hin beekneef deebii kennuun karaarraa waan isin gatuuf of eeggannoon cimtanii fuulduratti akka deemtan jechuun dubbateem. Gama biraatiin walitti bu'iinsa Imo fi tokkokkii gidduutti taasifameen dhukaasa tokko malee ispoortii jabaa fataa fi shaddaa dammaa fi kasiraa dabalachuun godinni Imo garee tokkokkii to'annoo seeraa jala oolchetti jira. Kana malees barattoonni garee Imo yaada garee tokkokkiitiif barreessuun akkana jedhan. Yaa warra tokkokkii yaa warra wallaalaa silaa somni keessan dhaabbii keessan caalaa waa'ee namaa dhiisaa mee dura of yaalaa. Dura addaan baasaa yeroo dubbattanuu yoo namni sin gorse silaan fudhattanuu. Soomaa fi salaataa hajjiidhaa fi zakaa hundumayyuu dursee barachuutu haqaa yoo barnoota hin qabne sheexaanni nu fuudhe karaarraa nu maqaa. Silaa durooniidhaan fitna hunda keessanii warreen garee shaadaaf warreen ustaazotaa fi jecha aftan yoona dhageessanii. Nagaan jira jennee sinirra dabarree misaa'ila keenya ijaan hin agarree kan tokkichi isaa hunda barbadeessu quraana rabbiiti gurri haa dhageessu. Jedhanii dubbatan hundumti isaanii booda nun deebisu rukuttaaf hidhaanii. Kana jechuun hasaaftuu basaaftuu abdii kan murachiisan yoo ta'u warreen haasidoonni waan bu'aa hin qabneef jennee yeroo keenya balleessine jechuun gaabbiin quba ofirratti nyaachuu eegalanii jiru. Gama biraatiin oduuwwan biyya keessatti yoo deebinu sumayyoonni tokko tokko Maammadoo nu taphachiisu malee Maammadoo nu barsiisuu dhabne jechuun kan miidhaganii jiru.
Sababni dhukkubni liiftii yookaan dhukkubni riimoovii garee keessaa nu fixaa jiru sababoota maammadoo gara tokkokkii irraa nutti dabalameeti jechuun yaada isaanii nuuf himan. Garuu itti gaafatamaan markaza Ridwaan Ustaaz Haaruun Zaakir yaada kana irratti dawaan dhukkuba kanaa wal dhaga'uu fi qara'uu akka ta'e nuuf dabarsaniiti jiru. Amma gara oduu biyya alaatti isin dabarsaa qalbiidhaan faana bu'a. Kooriyaa fi Ameerikaan wal dorgommii meeshaa jabaa oomishuurra kan jirtu yoo ta'u hanga har'aatti meeshaan jarri qopheesse harka dhibba keessaa parsantiin 97.5 meeshaa miidhaa ilma namaatii fi qabeenya irratti geggeessisu ta'uu ragaan mirkaneesseeti jira. Namtichi maqaan isaa duniyaaf jiraataa jedhamu tokko aappii maqaan isaa tokkokkii jedhamu baasuudhaan lubbuu nama hedduu kan balleesse yoo ta'u kanneen miidhaan irratti ga'ee miliyoona 4.5 akka ta'e ragaadhaan mirkanaa'eeti jira. Kanneen keessaa miliyoonni 2.5 ammoo biyya Imoo magaalaa markaza Ridwaan keessatti yaala gahaa argachuun dhukkuba wallaalummaa irraa bilisa ba'anii jiru kan jedhee dubbate obsaa jireenyaati. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya oduun irraa qabannee dhiyaanne kana fakkaata hanga boqonnaa biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.